Aangaan Ispeen yeroo waancaa addunyaa taphattuu dhungate bakka isheen jirturraa meetira 200 akka fagaatuu fi akkasumas qarshiidhaan adabamee jira. Hoogganaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa duraanii Ispeen Luis Rubiales taphattuu kubbaa miilaa Jenny Hermoson hayyama ishee malee hidhiirra dhungachuun haleellaa saalaan balleessaa jedhamee jira. Kanaanis yuuroo 10,000 fi 800 akka adabamu dhaddachi olaanaan Ispeen murteesseera. Taphattuu kana dhunguun sun waliigalteen taasifame akka jettu dirqisiiseera himannaa jedhurraa bilisa ba'ee jira. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa dubartoota bara 2023 Awustiraaliyaa Siidiniitti adeemsifameen Ispeen Ingilaandi mo'attee yeroo taphattoonni meedaaliyaa isaanii fudhatan Rubiales taphattuu kana qabee hidhiirra dhungate. Taateen kun mormii erga kaaseen booda Rubiales aangoorraa akka ka'u waamichi dhiyaatee ture. Murtoo kennameen Rubiales lafa Hermosaan argamturraa meetira 200 akka fagaatu akkasumas waggaa tokkoof akka isheen dubbisne dhorkamu ibsi ba'ee ni agarsiisa. Waayilootii hoogganaa Federeeshinii duraanii 3 dirqamaan taphattuu amansiisuu keessatti hirmaataniiru jedhamanis himannaa irratti dhiyaate irraa bilisa jedhamanii jiru. Abbootiin alangaa Rubiales hidhaan akka adabamu gaafataa turan namni kun ishee dhungachuun dura isheen heeyyama kennuu baattullee akka isheen waliigalteetti guutummaatti amanee ture jedhan. Rubiales dhunguu kana waan jaalalaa fi waan akka tasaa mudateedha jechuudhaan ibsee jira. Hermosaan ragaa ba'umsa jalqabaa waggaa kanatti kenniteen nama kanaaf heeyyama akka hin kennine akkasumas taateen mudate jireenya ishee keessatti guyyaa gammachuu irratti balaa addaa buuse jettee jirti. Rubiales haleellaa saalaa fi Hermosaadhaan dirqamaan akka isaaf heeyyamte amansiisuuf yaaluun himatamee ture. Taateen kun TVdhaan miiliyoonotni namoonni isteediyeemii turaniin akkasumas gareen biyyaalessaa Ispeen waancaa addunyaa 2023 mo'ate daawwatee jira. Dhimmi kun Ispeenitti dheekkamsa kan kaase yoo ta'u sosochii tapha dubartootaa irratti loogii jiru loluuf kaayyeeffates jalqabsiisee jira. Rubiales torbanootaaf diduun booda fulbaana bara 2023 aangoo kan gadhiise yoo ta'u FIFAn isa ugguruun booda abbaan alangee Ispeen himata irratti banee jira.